Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababa waraana Israa'elii fi Iraaniin wal qabatee balalii Finfinnee fi Teel Aviv gidduutti taasifamu dhaabe. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa kaleessa wiixata 16/2025 baaseen sababa waraana Israa'elii fi Iraaniin wal qabatee balalii Finfinnee irraa gara Teel Aviv akkasumas Teel Aviv irraa gara Finfinnee gidduutti taasifamaa turan hunda kallattii lameeniin hanga waxabajjii 22/2025tti akka addaan citu beeksiseera. Itti dabaluun daandiin xiyyaaraa kun rakkoo mudate kanaaf dhiifama gaafachuun maamiltoonni waajjira tikeettii daandii xiyyaara Itoophiyaa dhiyeenya isaanii jiru akkuma naman gaafachuun daandiin xiyyaaraa kun yoom balalii akka eegalu odeeffannoo haaraa akka kennu ibseera. Israa'elii fi Iraan guyyoota afurii wal lola keessa kan jiran yoo ta'u hanga ammaatti gamadachuutiin lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa guddaan qaqqabeera. Gama biraatiin lola Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora Israa'el dhiyeenya kana hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuuf baaftee humna sagaleedhaan kuffisuu yookaan vote power qabaniin dhorkuu qondaaltonni Ameerikaa sadiimuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabaluudhaan qondaalli tokko akka jedhutti Israa'eloonni carraa Ayatollah Khamenei ajjeesuu kan argatan yoo ta'u Tiraamp ammoo kun yaada gaarii akka hin taane ministeera muummee Israa'el Biniyaamin Netanyahuutti himaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababa waraana Israa'elii fi Iraaniin wal qabatee balalii Finfinnee fi Teel Aviv gidduutti taasifamu dhaabe. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa kaleessa wiixata 16/2025 baaseen sababa waraana Israa'elii fi Iraaniin wal qabatee balalii Finfinnee irraa gara Teel Aviv akkasumas Teel Aviv irraa gara Finfinnee gidduutti taasifamaa turan hunda kallattii lameeniin hanga waxabajjii 22/2025tti akka addaan citu beeksiseera. Itti dabaluun daandiin xiyyaaraa kun rakkoo mudate kanaaf dhiifama gaafachuun maamiltoonni waajjira tikeettii daandii xiyyaara Itoophiyaa dhiyeenya isaanii jiru akkuma quunnaman gaafachuun